Harka fuunee dhaggeeffattootaaf hordoftoota miidiyaa Shinnigaa kun miidiyaa Shinnigaa sagantaan isaa amma eegaleera. Miidiyaan Shinnigaa qophiiwwan adda addaa mata dureewwan adda addaa irratti kan isiniif dhiyeessu har'a qophii addaa eebba kitaaba walaloo eessa jirta kan jedhu Gabbisaa Tolasaatiin kan barreeffame eebbisiisuudhaaf achitti argama. Qophii addaa kana irratti namoota adda addaa artistoota beekamoo haasawaa wajjin taasisaniitiin jiru. Video kana taane jiru irratti kan isiniif dhiyaatu hordofaa. Singilii laqqaqaa singilii iddiri sinqabu iddili jaalalleen too maqaan ililli foowaadii jaalatti zilzili ciree ishee ganamaa firfiri ibsii sargeen jettu qiqqili fudhashannii dhugdii singili manaasiin boontii yaa cuggaarraan luqqisaa misirri wayyoo. Singili laqqaqaa singili laqqaqaa singili iddili sinqabu iddiri singili laqqaqaa singili iddili sinqabu iddiri. Jaalalleen too maqaan ililli foo'aadii jaalatti zilzili ciree ishee ganamaa firfiri ibsii sargeen jettu qiqqili fudhashannii dhugdii singili manaasiin boontii yaa cuggaarraa luqqisaa misirri wayyoo maal. Artistii beekamaa Zawudoo wajjiniitiin jira. Eebba kitaaba Gabbisaa Tolasaa eessa jirta yaa dhugaa kan jedhu eebbisiisuudhaaf har'as itti argamne. Obboleessa kiyya akkasumas immoo artistii beekamaaf jaallatamaa kana waan tokko gaafachuun barbaade jechuudha. Mee Zawuduu Taaddaluu kana waa'ee ishee yeroo hundumaa na rakkisa beektaa? Akka ishee miidhamte gaafa ni yaadu. Mee haala akkamittiin ibsitu? Maal miidhamte? Namiite? Taaddaluuni? Abbaan kiyya bara kuma lama fixee kaffaluun wayyoo kanan jedhe beeblaashiti na dhiifne bara na dheedde malee. Akkami garuu Taaddaluu kana wajjin akkamitti ol bara? Taaddaluu sana wajjiniin akka carraatee midhaan gurguradhee tapha simboonni ergiteetanii magaalaa beebetta. Gaafa kana Taaddaluun natti bobbareedde beektaa? Simboo caaltii natti fakkaatti daan caaltu ishiin. Maal eessaa caalti? Eechaa caaltii amma gaafa kana galeetanii hojumaan seenaa kuma argitan sani. Kuma lama kiisii keessa xaphu dhagooti. Ani waa'ee ishiin dubbadhu maa qaaftaa amma deebiteerra? Ani garuu asirraa waan tokko nu badhe beektaa? Warra kan ofii dhiisanii kan normaa gabbarantu kiisii qofaa miti bara lafti keenya kan dhume hormatti miira ergaa cimaa qaba baay'ee sirbi kun waa'ee singilii lakka qoduu waa dhaggeeffatu taanaan biraazer shawwadamteetti. Dhugaadha. Shawwadamteerta waa hedduu qaba of keessaa dhagaye warri dhageenyi bakka luu qofaa miti. Warra mana simboo kaa'anii bakkee Taaddaluu bira dhaqanii. Taaddaluu bira yes. Aartiin Oromoo hamma barbaadamu guddachaa jiru. Dhugaadha. Aartiin Oromoo dhuguma guddachaa jiru. Namootuma dur yeroo isaa dhaabaa wanti turan irraa kaasanii namootuma dur beekumsa jira malee jenereeshiniin haaraan ka'anii gaaffii guddaan uumameera jechuudha. Mee kun immoo haala kanaan itti fufataanaan dhalooti haaraa warra jiru warra isinirraa haa ta'u warra isin fuuldura jirurraa hin fudhatu taanaan aartiin kun iddoo gadi tokkotti gahee afoolli Oromoo dhaabachuu danda'a jechuudha. Kana akka rakkinaatti maal kaasta? Kanaafuu ani kanan jedhu dubbii salphaa fi dubbii gabaabaa waan sirriitti himu rakkoodha ikoonomiidha. Ijoollee Oromoo aartii Oromoo kan duubatti deebisaa jiru. Kanaafuu xiiqiidhaan akka kiyyaatti hojjechuudha. Mana duwwaa irraan ka'een bakka duwwaa irraa ka'eetan hojii aartii Oromoo hojjechaa jira. Kanaafuu yoo hojjettan birrii maallaqa kiisii keessa guuttanneet birriidhaaf hojjennaa yoo jettan duubatti haftanii jirtan. Garuu qarshiidhaaf mootii Oromoodhaaf seenaa Oromoo duudhaa Oromoo eenyummaa Oromootiif hoggaa jettan garuu fuulduratti hin deemna. Hin nyaatin hin dhugin manni kiyya duwwaa ta'e daa'imni keenya duwwaa ta'anitti aartii Oromoo fuulduratti guddisaa jirra. Kanaafuu kaleechas ijoolleen Oromoo beelaa dhoobachaa as ga'an har'as bakka hin arganne ijoolleen Oromoo aartii Oromoo. Kanaafuu hanga bakka argannu ta'a galmi teenya bakka ishii geenyutti hundi keenya waan qabne kootillee gurgurree surreerree gurgurnee hojjechuu qabna aartii Oromoo nagaatti yaa gurraatti kana malee kun jiru. Kanaaf akka jedhu fakkaata. Abdiin qabnu ani qabeenya abbaa qabeenyaa irraas abdiin qabu mootummaa irraas abdiin qabu ani garuu ofirraa abdiin qaba. Sirraa abdiin qaba ummata Oromoo bal'aa miiliyoona hedduu kanarraa abdiin qaba. Tokko lama sadii afur jedhanii maallaqa walitti naa baasanii kilippii naa hojjechaa jiran ammarree naa haa jiraatan itti hafuuf qabsu aartii Oromoo irratti. Kanaaf iyyuu guddaa galatoomii dabarfachuu barbaada. Ergaan dabarfadhu Oromoo inciisiin aartii Oromoo irratti seenaa Oromoo irratti duudhaa Oromoo irratti eenyummaa keetii irratti ati tattaafadhu malee eenyumtuu sin gargaaru eenyumtuu sin deeggaru eenyumtuu
si bukkeen dhaabbatu Oromoo kan qabdu ati ofuma nagaatti ana jechuun nama awwaalamee ture bara 2006 garuu awwaalaa kan nakaase Oromoo fi Oromiyaa qofaadha nagaatti miidiyaa shinnigaa subscribe like share sirriitti godhaa fi kan Oromooti jaaladha baga nagaan nutte addisu baga nagaan baga walumaan meetii baga asitti na eegde galatoomi lakkiko addisu mee arra qophii eebba kitaaba keessa jirtu irratti wal agarre adillee keessumaa kabajaa turte anillee baay'ee si jaalladha hordoftoonni miidiyaa kootiis baay'ee akka si jaallatan quba qaba mee harka nagaanaa gaafatu mee eenyuun hordoftoota koo nagaanaa gaafatu akkam jirtu uummata koo baga jiraattanii na gammachiiftanii anis immoo bagan beellamarraa hafee isin hin gaddisiisin. እሺ አዲሱ ጨለማ አርቲ ባዬ የቴታ ስፔሻሊ ኦቢኤን ረቲ ዮካን ደግሞ ስቱዲዮ ኦሮሚያ ተብሏል ረቲ ኢትዮጵያ አዳዳ አባ ለካፋል ወንቶታ አዳዳ በከፍተኒ ሜ አቺ ኬሳ ሜ ድራማ ኢሳ ከምዱ ባዬ ሲገመቺ Egaa draamoota hedduudha kan taphachaa turre draamaa dhedheeroo irraa kaasee yeroo dhangaatii kaasee draamaa dhedheeroo jenne irratti fudhannu draamoota dhedheeroo torbee darbaa turan keessaa gara draamaa shanii ja'a leenkaatti ture yeroo dhangaa televezyiinii Itoophiyaa irratti yeroo ayyaanaas immoo draamoota gaggabaaboo bashannansiisaan ergaa adda addaa dabarsan hojjechaatii turre ergasiis immoo dhangaan dhaabbate immoo gara OBN'tti dhufne miidiyaan afaan Oromoo banamee televezyiinii Oromoo OBN irra hojjechaatii turre achirratti egaa draamaa dhedheeroo irratti hojjechaatii turre reediyoodhaanis televezyiinaanis qophii ayyaanaa laayivii ta'anii guddaa irratti hojjeteetii jira draamaa gaggabaaboodhaanii istaandaap koomeediidhaanii kana fakkaatu አርቲን ኦሮሞ bara jalqaba saataa maa'uufame jalqabe afaan oromoo Itoophiyaa televezyiinii irratti karaa adda addaa artiin oromoo dhagaa kan jedhamu sagantaan afaan oromoo taasifamuu ni yaadata ergasii miidiyaan oromoo ammallee karaa miidiyaa amma of danda'ee TV oromiyaa jedhamutti amma OBN jedhamutti amma immoo OBN Oromoo Afrikaa OBN miidiyaan oromoo adda addaa dabalamanii baay'inni miidiyaa amma tokko jijjiiramni jira dabalameera garuu immoo artiin oromoo deemeeraa guddateeraa yoo jenne guddanne kanammoo karaa hundumaan eegamaadha jechuudha. Namootuma yeroo sana ture warra akka keessanii fa'aa warra akka Shibaa Galataa fa'aa warra akka Abbabachaa Jamaa fa'aa Taamiraat Galataa fa'aa warra jedhaman warruma jalqaba keessa hojjetu dhabeetu warrootuma kanatu jira malee dhalooti haaraan duubaan ta'anii isin harkaa fuudhaan jiran isinumatu jira jechuudha. Isin immoo namni immoo laayif saayikilii namaa keessatti namni dhala ta'anii guddataa jira jechuudha. Wanta isin keessa jiru kana dhalooti isin irraa fuudheetu eenyummaa Oromoo kana guddisuutii qaba guddir qaban mee wanti akka hin guddanne godhe keessatti wanta ta'eef hawaasi kun immoo kana keessatti qabu qaba kan eenyummaa isaa wanta ta'eef kan saba tokko iddoo tokkotti guddisu aartii afaan isaa eenyummaa isaa kan beeksisu aartii wanta ta'eef mee kuni maalidha jedha ammas maaliif dhalooti haaraan dhufuu dadhabanii maaliif diraamaan dhalooti caalaa diraamaa kana hojjechuu danda'an maaliif dhufuu dadhabanii maaliif sirbitootii abbiitoo kan fedheefaa caaluu danda'an dhufuu dadhaban jettee gaafa yaaddu mee maalidha sababni isaa qeeqa qabu gaafii baay'ee ijoo gaafii hunda keenya keessa jiru yeroo baay'ee kan gaafannu kan ofii keenya illee gaafannu har'a na gaafatte yeroo baay'ee miidiyaa irratti hin gaafatamna maali ijoo isaa kan jedhu kaasuun barbaachisaa ta'e duraani warra amma yeroo san miidiyaatti dhufne waltajjiitti dhufne carraa adda addaatu jiraa carraatti waltajjiitti dhufne miidiyaatti dhufne jira uumamee jira uumamaa ture manneen barnootaa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaadhaa kaasee haayiskuulii amma kolleejjii yuunivarsiitii gumii adda addaatu jira ijoolleen baay'een gumii keessaa ba'an gumii sana keessaa ba'an kenna kan qaban kan aartii jaalatan kan aartiidhaaf uumaman achi keessatti qaramanii shaakalanii gara waltajjii gurguddaa gara miidiyaatti filamanii bahu ture akkatti dhufamaa ture malee karaa keenya rakkoo namoota fiduu
ijoollee duubaan fiduu irratti rakkoo qabannee yeroo baay'ee warri duubaan iyyuu nu qobate garuu karaa keenyaa deemne kuni kan ta'e karaa miidiyaa rakkoon kun miidiyaarraan manneen barnootaa bolleen jiru barnoota adda addaa har'a sagan hojii akkasii hojjechaa jira warra gumiin warra adda addaa jira warra yeroo iddoon itti aartiin Oromoo calaqqe aartitoon itti ba'an itti shaakalan leenjii gaggabaaboo itti fudhatan ogbarruu tiyaatira muuziqaa itti shaakalan itti jiru har'a eessaan ureegaa hundumtuu naannoo taatti ilma shaakala mana taatti iddoo jiru shaakala garuu waltajjiin kanaaf kanatu gaaffii kana uume gaaffii kan uumame kanatu malee waltajjiin baay'een itti jiru akkuma aartii Oromooti iddoon itti aartiin Oromoo ilaalamu namoota muraasaa kan deemsifamaa guddachaa dhufe aartiin Oromooti malee namni aartii kanatti garee abbootiin qabeenyaa amananii aartii Oromootti amananii aartiin Oromoo uummanni Oromoo bal'aadha hojii uummata kana guddifnee bal'ifnee nu galchaa aartiin Oromoo nu galchaa jedhanii qaamoleen dhufanii jiran mootummaanis gabaasuma mootummaa jechuun aadaa guddifin sadarkaa caasaa gaaraa kaasee madakaa keessaa yaa'u gabaasuma hojjechuudhaan alatti amman hojjannee amman akka hojii qabdiifne alatti jechuun dhiyeessuudhaan alatti wanti qabatamaa wanti lafa bu'ee aartistoonni ittiin oomishamanii ijoolleen kennaa qaban dandeettii qaban kennii guddaa qabanii aartiidhaaf fakkeenyaman itti ba'aa jiran baay'ee dhaabachaa jiran harcee duraaniif dhangaatu jiraayyuu gara dhagaatti ijoolleen muraasa amma kan isin dhaabbatu miidiyaa kana godhatee hojjechaa jiru miidiyaaleen argitu miidiyaaleen yeroo sanatti sagantaa tokkitti ture yeroo dhagaatti ta'aa jiru ishiin namoota baay'ee baasa namoonni kun immoo carraa baay'ee boodee jirra namoota baasuudhaaf garuu gaaffii dhuwame ani waltajjii hojjechuu hin danda'u waltajjii muraasa promooshinii baafannee ijoolleen baafatanii hojjechaa jiran garuu osuma keetiif dhiigna malee namoota baaftee qacartee hojjechiiftee kun biddeena ta'e kun diinagdee ta'e oofuudhaaf humna baay'ee barbaachisa ogeessa baay'ee barbaachisa miidiyaan barbaachisaadha ogeeyyoonni hayyoonni aartii afaanii ogbarruu asirratti dhiyaachuu qabu mootummaanis immoo amma ta'e uummata bal'aa kana uummata guddaa kana aartii sadarkaa uummata keenyaatiif sadarkaa uummata keenyaa ol kaasu uummata keenya sadarkaa bal'i kan hojjechuudhaaf gahee amma kanaatu iddoo tokkotti yoo dhufe aartistoota miidiyaan abbootii qabeenyaa hayyoonni jiran aartiirratti jiran kun yoo dhufani rakkoo kana uumuu dandeenya kana namni jedhu gama hundaan diraamaa qofa miti fiilmiidhaanis barreeffamaanis walolaanis tiyaatiraanis hundumaanuu hanqina baay'ee qabna amma silaa gochuu qabnu goonee warroota duraanii weellisoota babbaan maaliif har'a weellisaa dhaloota jiran hojii dhaloota jiran kilaasikaal hojii kilaasikaal ta'an maa oomishuu dadhabne akka bal'ina uummata keenyaatti kan jiru yoo gaafanne walitti dhufuu keenyaa waldeeggaruu keenyaa hanqinatu jira jechuun darreessu. Akkuma dhaggeeffattoota koo obboleessi kiyya Addisuu Shantamaa yaada baay'ee kaaseera. Rakkoowwan hanqinaawwan jiran gama mootummaatiin hanqinni guddaan akka jiru mootummaan akkasumas dookumentarii hojjechuudhaaf malee namoota aartistoota Oromoo ijoollee godaa qabee aadaa turizimiin illee aadaa saba kanaa wanta hin madaala jedhu dhaloota irratti hojjechaa jiru jechuudha. Kan ammoo mootummaan hojii guddaa hojjechuu danda'a. Akkuma obboleessi kiyya jalqaba jedhe irratti gumiiwwan adda addaa keessatti gumiiwwan aadaa Oromoo eenyummaa Oromoo calaqqisiisan dhalootatti jalaa qabanii yoo hojjetan wanti kun ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaan immoo aartii Oromoo irratti hojjechaa jira yoo jenne kuni gaaffii kana isinumaaf inni lammaffaa irratti immoo abbaa qabeenyaa Oromoo gaafachuu barbaadu. Gaaffii abbaa qabeenyota Oromoo gaafachuu barbaadu abbaa qabeenyaa Oromoo Oromiyaa irra jiru qofaa yoo osoo hin taane namooti naannolee adda addaarraa dhufanii Oromiyaa keessatti invest godhanii aartistoota Oromoo hammam jajjabeessaa jiru hammam afoodhaaf aartii Oromoo kana guddisaa jiru hammam aartistoota kana deeggaraa jiru
artistoota adda addaa barnoo goomanaafa kunoo dhukkubsatanii sireerra ciisaa jiru. Mootummaan dhaqee hin gaafanne. Abbaan qabeenyaa kun walitti dhufee waa walitti buusee dhaqee hin gaafanne. Namoota akkasii ilaalaa artistiin godaa gahee guddachuu hin danda'u. Hawaasa keenyatti immoo gaafa deemnu hawaasi keenya immoo fudhatamummaa kana fudhatee artistoota kana dandeettii isaanii xiqqaatus guddatus jabaatu jedhee bira dhaabachuurraa karaawwan adda addaa miidiyaa ormaa jajjabeessuu fiigaa jechuudha. Kanaafiyyuu kun immoo afaan keenya hin guddanne kan jedhuu fi gaaffii isaa isin bira dhufaa jechuudha. Afaan kan inni guddatu artistiin yoo irratti hojjete beekaan Oromoo yoo irratti hojjete afaan Oromoo guddachuu danda'a. Afaan addaarraa addunyaa irratti guddatan karaa miidiyaa adda addaa karaa artistoota adda addaadha kan isaan hojjetaman. Kanaafiyyuu hawaasi kuni jalqabarratti wanta isaan hojjetan fudhachuu qaba. Abbaan qabeenyaa Oromoo immoo artistiin kuni saampilii uummata kanaati. Bakka buutota uummata kanaati jechuudha. Wantoota hawaasa keessa jiran agarsiisu wanta ta'eef. Addisuu Shantamaa wanta kaa'e wanta baay'ee kaaseera. Kanaafiyyuu hundi keessaniyyuu bakka jirtaniif of gaafadhaa. Miidiyaa kana kan daawwachaa jirtan. Warri gama mootummaa jirtanis warri gara hawaasaa jirtanis abbaan qabeenyaa Oromoolee jechuudha. Kanaafiyyuu addisuu baay'ee si galateeffadha. Guddaa galatoomi yeroo biraa akka wal agarru abdii qaba. Ulfaatu. Jiraadha asinitti jabaadha. Bakkinaa jirraa hin guddina arti keenya kana caala ol kaafna. Gaafilee amma nu kaafne kana yeroo muraasaan booda yoo amma itti deemne akkana ani jenne kanaan yoo deemne kana caala ol kaafne uummata keenya uummata guddaa artiin isaa kabajamaa jaalatamaa ta'e addunyaa irratti gomaa ta'e ni uummanna nu jabaadha jiraadha. Nama dandeettii adda addaa qabudha jechuudha. Mee sirboota tokko keessaa mee tokko nu jedhe dhaggeeffatu koo akka bu'aaranitti sirba kee baay'ee jaallattu. Sona gafanan jenoro igala vedia via bagia mi apa male inalatu kaba kana bonsi onetia tirudia Sona gafanan jenoro mia igala vedia via bagia Sona Fernandino Romeo Igala fetia via bagia Mia ba manenda la tu Yanka ba kana bosiftu Onetia tirudia Ana fi soromia Juga saya kure, amalle ajuta ke sabai cundan deh. Di bawah gara-gara di bawah ni di negeri siasa, wanita gara-gara tu di bawah itu kure angka berbadam, di bawah berbadam akan gam ni tanggal si Kanada. Gaya Eropa ni momma kan boda mira hara dani, wang kan jiru tu di ni ya Allah guru di bawah karlat dia nunggu dalam tu. Tu sekarang orang mau bakal berbadam, akan tak berbadam. So mana pun aku kana baca tu, bagi nomor kana kas jiru. So ada siaran nomor kana kas itu baca deh jiru. Di bawah gara-gara rantu kita udah arti kana tu mau nur kagak dikabe, itu mau gading kam nuene ti lola ira, kana ti jalannya. Karena hawasi kun mal gochuu qaba jettani. Hawasi kan gochuu qabu. Durayu osoo hawasi waan godhin nuyi hawasa irratti waa hojjechuu nurra jiraatan jedhan yaada kiyyaatti. Hawasa irratti hojjennu gaafan jedhu hawaasni akkuma durayyuu kaanii wantoota garaagaraatiin waan ofiitti siqee ilaaluudhaaf dhiibamaa ture haala mijataa irraan ture walumaa galatti. Kanaafuu hawaasichi kun akka eenyummaa isaa jaalatu akka maalummaa isaatti deebi'u akka aartii kana tumsu dura jalqabuma isaa akka ilaalu amma yeroo ammaa teekinooloojiin jedhu yuutuubiidha. Laayikii fi islaamii waan jedhu wantoota kanatu jira. Wantoota kanatti finnee dura uummatatti irratti hojjennee koottaamee kun waan keessanii ilaalaa. Gaafa kana walii goonu namni tokko gaafa hojii tokko argatu uummanni miliyoona 50 fi 60 ta'a uummanni Oromooti. Miliyoonni 30 nama tokkoof yoo laale hamileedha gaa'e. Maaliif amma miliyoona 60 akka ulaa murtaasa nu seenu kana immoo uummata irratti hojjechuu qabna. Uummatnis immoo inni qabeenya qabu qabeenya isaatiin inni yaada qabu yaada walii hiruudhaan inni maallaqa qabu maallaqaan inni ogummaa qabu ogummaadhaan karaa danda'u hundumaa wal cinaa dhaabbatee jabaadhu siifan jiraa waliin jedhe jiraamni itti dhufaa waan akkasii irratti hojjechuu nurra jiraataan siin jedha. Mee of ibsimee salphaamate. Ani Jamaal Hojiin jedhama. Artistiidha walloos nan barreessa. Garuu diraamaa OBS irratti diraamaa tokko qofa hojjetee jira. Akkasuma yuutuubii Jituu Gadaa jedhu irratti diraamaa hojjennee jira. Kan siin jedhamu Jamaal Hojiin jedhama. Dhaggeeffattoota hordoftoota miidiyaa Shinnigaa
artistii kana OBS irratti beektu diraamaa adda addaa hojjechaa jira. Mee artistoota reefuu ka'aa jiran amma aartiin Oromoo karaa adda addaa durumaa kaasee akkuma sila guddinni baay'een gidduutti hin argamu. Kun immoo rakkinoota adda addaa jiru jedheetiin yaada. Maybe artistiin Oromoo yoo hojjetee hojii isaa hawaasa isaanii ilaaluuf ta'ee rakkinadha jechuudha. Mee maaliif aartiin Oromoo akka barbaadame akka eegame sana guddachuu dadhabe jettee yaadda? Wanni ani yaadu keessaa tokkoffaa miti lubbuu namoonni keenya waan tokko dalaganii wal bira dhaabbii itti kaasa. Akkasumallee kan saba biraa osoo ilaaltu waan baay'ee si ajaa'ibsiisu. Inni waan xiqqoo wayii osoo barreessee namoota kumaatamaan lakkaa'amantu waan xiqqoo isaa san jabeessuudhaaf kitaabaa miti sadarkaa xinnoo wayii walaloota akka isaa dhaggeeffachuudhaaf uummata guddaatu baay'aa. Akkasumas diraamaa isaa takka koomedii takka ilaaluudhaaf namoota hedduutti walii birmatu. Kennaa mootu maal akka ta'e hawaasi keenya aartii masaarratti quban qabu. Quban qabu jechuullee osoo hin ta'in jiru tokko ijoolleen keenya nama fakkeenyaaf dargaggoonni yoo waa hojjetanii namoonni si'atanii isaan jajjabeessanillee namoota muraasa. Ka sodaan isaanitti dhagahamu kaan hin beeku ani sodaatan illee hin jedhu. Osoo ofitti amannee ijoollee keenya jajjabeessinee artistoota keenya hunda isaanii osoo jajjabeessinee kanaafuu hawaasni keenya aartii isaa amma hawaasni kun aartii jechuun calaqqeedha. Eenyummaan Oromoo kan ittiin mul'atu eenyummaan isaa aadaan isaa sabni isaa ayyaanni wanti hundumaan isaa karaa aartiidha kan mul'atu. Aartistiin saba tokko keessa yoo jiraate sabi sun hin mul'ata jechuudha karaa adda addaa. Kanaafuu hawaasi kun artistii isaa hin deeggaru taanaan faayidaa hin qabu jechuudha. Kanaafuu yaada kee keessaa artistiin kun deeggarsinni artistoota isaatiif godhu gadi muraasadha jechuudha. Karaa mootummaatiin deeggarsa isin barbaadan isinii gochaa jira. Gama mootummaatiin isa osoo dhiifnee iyyuu wayya. Maalidhaaf keenya har'a namootuma walitti nu qabanu iyyuu qabnaa laata hamma jennee yaannu wayii keenya. Namootuma walitti nu qaban wayiitu kottaa ijoollee eessa jirtan? Artistii kamtu guddataa jira? Artistii kamtu dhibamaa jira? Artistii kamtu kufee jira? Artistii kamtu mana qaba? Artistii kamtu qabeenya qaba? Kottaa kun isin haa gargaaru, kun isiniif haa godhamu. Nama nuun jedhu miti namoonni nu jajjabeessan namoota muraasa. Ofii keenya dabarree amma ofii keenya waan qabnu dura. Mana kiraa keessa jiraatan artistoonni keenya baay'een isaanii dhibamatanii rakkatu. Artistoonni keenya baay'een isaanii rakkatanii biyya irraa ba'anii biyya namaa jiraatu. Osoo nama nu gaafatu qabaannee hamma namaaf taana hamma nama jechuudha. Kanaafuu natti ulfaata. Guddaa galatoomii mee abbaan qabeenyaa Oromoo haa ta'u namooti Oromiyaa keessatti hojii adda addaa hojjetanis tureessuutti baay'eetu jiru. Namooti kun illee artistoota Oromoos haa ta'u aartii Oromoo yeroo isaan deeggaran badaa hin arginu. Mee isaaniif dhaamsa akkamii qabdu? Ani isaaniif maal jedha Oromoon gaafa mammaaku sa'a abbaan gaafa cabsee ormi ija balleessa. Yoo isin nu bira dhaabanne yoo isin nu gargaarre eenyu nu haa gargaaru? Eenyu haa waaman? Eenyu qabna reessi malee? Hamma dandeessaniin nu bira dhaabatanii waan biraallee dhabdan haamilee nuuf taatanii osoo nu jajjabeessanii isiniin jechuu barbaadan jedhaan dhaamsi qabu guddaan kanu of waan ofii abbatu jabeeffata waan ofii abbatu ofii kunuunfata waan ofii. Maalidhaaf yoo isaan nu jabeessine yoo isaan waan nu yoo ijoollee jabaadhaan nu jenne namni biraa namni alagaan dhufee diinni jabaadhaan diinni nu battansa malee walitti nu qabu. Kanaafuu nullee isaan waan qabnurraa beekumsa qabnurraa osoo isaaniifuu beeksisne ispoonsarumaa nu taanii osoo isaan beeksisnee waan guddaa. Kanaafuu cinaa dhaabbadhaa kanuma jechuun ni barbaada. Guddaa galatoomii ulfaatu sanyii. Hordoftootaafi dhaggeeffattoota miidiyaa Shinnigaa sagantaawwan hamma yoonaa turan akka isin bohaartan wanta adda addaa akka isin irraa baratan abdii guddaan qaba. Miidiyaa kana sabiskiraayib, sheer, laayik gochaa qophii kana qopheessee akkasitti bareechee kan isin biraan ga'e ana Abdii Wagaayyoon jedhama. Sagantaa itti aanutti akka wal arginu abdiin qaba. Sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu hin dagatinaa. Kaameraamaaniin kiyyaa Toomaas Miidhagsaa jedhama. Isaafis achuma taa'ee harka walitti naa rukuta. Hordoftootaafi dhaggeeffattoota miidiyaa Shinnigaa galata guddaa argadha. Hordofuu keessaniitiif qophiin kiyya itti dhufaa. Sabiskiraayib, sheer, laayik gochuu.